السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota Kushin Creation hundaaf viidiyoo seenaa ajaa'ibaa qabannee isiniif dhihaannee jirra. Hanga dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Gaafa tokko salaata zuhurii booda ummanni masjiida keessa taa'aa jira. Booda musliimoonni laa ilaaha illallah jedhaa gammadaa gara qabrii musliimaa geessuun awwaalan. Umrii guutuu islaamummaa irratti jiraatanii kufriidhaan addunyaa irraa galuutu jira. Akkasumas umrii guutuu kaafira tahanii jiraataa shahaadaa qabatanii deemutu jira. Rabbiin kaatimaa teenya nu haa tolchu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.